lixa shaggar aanaa Iluu Galaan keessatti ergamtoonni maafiyaa PP uummata dararaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalkennaa Saba. Godina lixa shaggar aanaa Iluu Galaan ganda kattaa Asgorii jedhamu keessatti waardiyaa ba'uun biyya keessan tikfachuu qabdu jechuudhaan daa'imman dargaggootaa fi maanguddoota dadhabootti dirqama isaan hin ilaallanne itti laachuun hiraarsaa akka jiran eeruun gandicharraa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni agarsiisa. Waraana bilisummaa Oromootu dhufa waan ta'eef ofirraa faccisuu qabdu wabiin biyya keessanii isinidha jechuun uummata harka duwwaa dirqamaan ofii isaanii waliin deemsisuun halkan qorra keessa bulchuu guyyaas aduu keessatti nyaata malee gidirsaa akka jiran jiraattonni ganda kattaa Asgorii dabaluun eeranii jiru. Daa'imman imaluu hin dandeenye fi maanguddoota humna maleeyyii bosona keessa joorsaa kan jiran waraanni dantaa dhuunfaaf socho'an kunneen namoota isaan waliin deemuuf humna hin qabnee fi dadhabina isaanii itti himatan akkasumas dhukkuboota tokko kanneen qaban yeroo rakkoo isaanii itti himatanitti inni kijibda dirqama bobba'uun nagaa biyyaa eeguu qabda jechuun reebicha ulfaataa irraan ga'aa turuun isaanii kan baramee jiru yoo ta'u rakkoon kun Oromiyaa mara keessatti babal'achuun sababa murna kanaa uummanni araddaa isaa irratti jireenya dhabuun yaaddoo hamaa fi dararaa ulfaataa keessa jiraachuun isaa kan yaadatamudha. Godina lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti waraanni faasistii PP dargaggoota qabuun miidhaa hamaa irraan ga'aa jiraachuun ifoome. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti waraanni garboonfataa PP dirqama nagaa uummataa booressu fudhatanii Oromiyaa keessa bubbaafaman gocha gara jabina isaanii dhibaa'ummaa tokko malee ejjennoo jabaan itti fufanii kan jiran oggaa ta'u dargaggoota irratti xiyyeeffachuun dararaa jiraachuu odeessi aanaa Gullisoo irraa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabanii ifoomsa. Akkuma kanaan gaafa 2025 dargaggoota umuriin isaanii 15 hanga 25 gidduu ta'an mariidhaaf isin barbaannettiin jechuun dirqaman walitti qabanii waan nuti isin ajajnu qajeelfama karaa keenyaan diriiruu hojiirra oolchan jirtan rifeensa keessan gaggababsachaa jirtan tuffii nurraa qabdu ergama jiraattaniif qabdu ittiin jechuun dargaggoota jumlaan walitti qaban irratti reebicha hamaa geessisuu isaanii fi gariin ammoo mana adabaatti galchuun dararaa jiraachuu jiraattonni aanichaa dabaluun ifoomsanii jiru. Ittuma dabaluun tibba darbee aanaa Maqana keessatti konkolaachistoota bajaajii daldaltoota namoota hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'anii jiraatan karaa ittiin nagaan biyya argamu irratti waliin mari'an ittiin jechuun dirqaman walitti qabanii hojii isaaniin ala gochaa akka turan jiraattonni dabaluun dubbatu. Sirni bututaan PP uummata gootummaa nagaa dhorkuun umurii aangoo isaa dheereffachuuf jecha daba daangaa darbee raawwachaa jiru biltsiginnaan addatti ammoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun kallattii maraan duguuggaa sanyii qabatamaa raawwachaa turuu fi jiraachuu isaa dhugaa wal nama hin falmisiifnedha. Godina Baha Shaggar aanaa Dharraa keessatti shiftonni murna garboonfataa PP'n dhachifamuun socho'an faannoon maanguddoota qola suukanneessan ajjeesuun dhaga'ame. Guutuu gabaasachaaf Jaalbilisee Saba. Godina Kaaba Shaggar aanaa Dharraa ganda Tulluu Guddoo jedhamuun waamamtu keessatti hidhattoonni finxaaliyyii Amaaraa faannoon maanguddoo umriin isaa ganna 80 kan maqaan isaanii obbo Indiriyyee Asheetee jedhaman butanii deemuun ni lakkifnaa maallaqa 700 galchaa jechuun erga maatii dhiphisaa turaniin booda maatiin maallaqa gaafataman kana yeroo galchaniifitti ammoo maallaqa kana fudhachuun maanguddoo kana sadaasa 26/2025 naannoo laga Wancii jedhamutti ajjeesanii akka gatan jiraattonni aanaa Dharraa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Maanguddoon kun dhalataa ganda Qoorroo Barbaree ta'uu kan himan jiraattonni kanaan dura finxaaliyyiin kunneen mana jireenyaa isaa qabeenyaa guutummaa waliin jalaa gubuun achii baqatee ganda Tulluu Guddootti galuun hamma gaafa du'utti jiraachaa akka ture dubbatu. Namni mataa gabroonfattootaa ta'uun uummata Oromoo irratti karaa isaaf mijatu maraan duguuggaa sanyii raawwataa jiru Koloneel Abiyyi Ahmed shiraan hidhattoota ijaaree saba guddaa akka mancaasaniif kumootaan leenjisee kan babbaase ta'uu fi tokkummaan Oromoo diigamuun bulchiinsa isaa jalatti akka kufaniif hojjechaa jira. Godina Baha Shaggar aanaa Boosat keessatti murni biltsiginnaa saamicha ammeessuun himame. Jaalsaba afaan Waggaarii dabalata qaba. Godina Baha Shaggar aanaa Boosat gandoota garaa keessatti murni biltsiginnaa sababa adda addaatiin saamicha ammeessuu jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan gaafa 30/2025 ganda Nuuraa Heeraa magaalaa Booleetti hidhattoonnii fi kaabinoonni biltsiginnaa maqaan isaanii Useen Faqoo bulchaa magaalittii kan ta'e Usmaan Sheek Mahammad itti gaafatamaa paartii gandichaa fi kanneen biroo wal ta'uun mana barnootaa ijoollee keessaniif ijaarra ittiin jedhanii uummata kijibuun maallaqa 1,000 aga 1,500 ga'u tokkoon namoota gandicha jiraatan irraa walitti guuraa
jiraachuu isaanii jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessaniiru. Akkaatuma kanaan ganda Saaraaf Araddaa fi magaalaa Bufaatti murni biltsiginnaa saamicha ija baase geggeessuun kanneen fuudhanii bultii qaban qarshii 7,400 akkasumas kanneen bultii hin dhaabbanne ammoo qarshii 5,400 hidhattoonnii fi kaabinoonni biltsiginnaa kan akka Kamaal Mahammad Tuujoo dirqamaan qabanii irraa guuraa akka jiran keessa beektonni itti dabaluun eeranii namoonni kaffaluun dandeenye ammoo hidhamaa akka jiran jiraattonni dabaluun ibsan. Dabalataan aanichuma ganda Siifaa Battee bakka addaa Shaakkisaa jedhamutti tooftaa saamichaa tolfachuun qonnaan bultoonni naannichaa kuduraa fi muduraa oomishuun kan beekaman yoo ta'u akka hin oomishne dhorkuun bakka isaa qamadii qofa akka oomishan gochuun yoo namni midhaan gosa kan biraa waan nyaatamu dhaabbatellee qarshii 10,000 aga 20,000 adabuun irraa guuraa akka jiran jiraattonni gandichaa kun ni himu. Jiraattonni kun waan fedha isaanii kan waqtiin walgitu oomishuu akka hin dandeenye hidhattootaa fi kaabinoonni gandichaa uummatatti himaniiru. Godina Walloo aanaa Arxumaa Fursetti lukkeeleen biltsiginnaan gubaatiin manneen maatii qabsaa'otaa irratti yoo raawwatamu aanaa Dawwaa Caffaattis hidhaa fi reebichi maatii qabsaa'otaa irratti jabaate. Gabaasa qindaa'eef Jaal Booree Addunyaa. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxumaa Fursetti gaafa 30/2025 bulchaan biltsiginnaa maqaan isaa Hussein Ahmed jedhamu milishoota PPO jala hiriirsuun ganda Duwwaa 5 yookiis Qurqura Innoo iddoo jedhamu deemee maatii qabsaa'otaa kan ta'an abbaa maatii fi qonnaan bulaa Husee Abbaa Gaalaa jedhamu jala mana tokko, Abduu Abbaa Gaalaa mana tokko, Aliji Abbaa Bulee mana tokkoo fi jaartii ganna 90 olii haadha Abduu jalaa walumaa galatti bulchaan PP kun gandichatti maqaa ilmaan keessantu bosona jira jedhuun midhaan nyaataa dabalatti mi'a mana keessaa tokko osoo hin baafatin ibidda itti shiduun gubee maatii kanneen jalaa barbadeessuun ifoomeera. Maatii qabsaa'otaatii fi sabboontota ilmaan Oromoo hidhuu, ajjeesuu, reebuu, saamuu, doorsuu fi manneen irratti gubanii mana ala taasisuun akka waan qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisutti kan amanan shiftoonni murna PP Koloneel Abiy Ahmediin hoogganaman gochoota gara jabeenyaa fi badii isaanii hawaasa nagaa irratti raawwachuu jabeessanii itti faniiru. Armeen ganna 90 olii abbootii warraa fi maatiin qonnaan bultoota bulchaa sirnichaan manni isaanii jublaan jalaa gubatti kun addatti badii seeraa dalagan qabaataniif osoo hin taane bulchaan PP kun ani mana koo cufee magaalaatti galee isin ammoo ilmaan keessantu bosona jiraaf addana teessan ittiin jedhee inaaffiin guutame gara jabina hamaan gubee jalaa kan barbadeesse ta'uu kan eeran jiraattonni akkuma aanicha waliigalaattis maatii qabsaa'otaa hidhamaa, reebamaa, saamamaa, manni jalaa gubamaa fi buqqifamaa jira jechuun jiraattonni ganda Haraa ONM'if gabaasaniiru. Oduu hidhaatiin ammoo godinichuma aanaa Dawaa Caffaa magaalaa Qallootti milishoonni PP fi gantoonni waliin ta'anii maatii qabsaa'otaa adamsanii qabuun ukkaamsanii manadhaatti guuraa kan jiran yoo ta'u 326/2025 magaalichuma irraa haadha maatii kan taate armee maqaan ishee aaddee Mareemaa Adam jedhamtuu fi hawwan hedduu maqaa abbaa warraan keessan miseensa wabooti hanga isaan galanitti hidhaa irraa hin baatan jedhuun hidhaatti darbatanii milishoonnii fi gantoonni dabaree itti wal jijjiiruun bifa dubbachuuf illee namatti hin tolleen hanga gabaasni kun qindaa'etti ibsanii uleen tumaa jiraachuun beekameera. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee keessatti ergamtoonni biltsiginnaa walgahii tibbana ta'aa turaniin kan duraa caalaatti tooftaa ittiin hawaasa miidhan mari'achaa turuun dhaga'ame. Jalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Kaabinoonni biltsiginnaa torbee kana kibba Oromiyaa iddoo garaagaraa irraa walitti dhufuun Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee keessatti marii gaggeessaa turan qabxiilee uummata ittiin dararan hedduu tumachuun 27/2025 waltajjicha kan goolaban yoo ta'u qabxiilee isaanii keessaa muraasni galiin uummata irraa maqaa garaagaraan guuramaa ture kan duraa caalaa daraan jabaatee akka itti fufu hiriira nagaa jechuun biyyattii keessatti boof mallattoolee caccalaqqisaa jiran kana amma irraa hundee isaa barbaadnee ukkaamsu dargaggoonni dirree leenjii waraana bilisummaa Oromoo deemanii leenjii fudhachuun akka keessa ta'anii nu waliin hojjetaniif ijaarree waraana bilisummaa Oromootti ergu waraanni keenya hamilee lolaa fitee waan jiruuf nuti hundi dirree lolaa irratti hirmaachuu qabnaa fi kan kana fakkaatan kaasuun karaa ittiin sabicha dadhabsiisan irratti walii galaniiru. Uummanni Oromoo erga Abiyyi Ahmedii warraaqsa qeerroo fi qarreen dhufee butuun aangootti ol ba'as gidiraa inni keessummeessaa jiru inni jalaa kan hin dhokanne ta'us ergamtoonni impaarattii tiksuuf halkaniif guyyaadhamaan uummatichaaf nagaa waaraa fiduu irra daraan akka itti uummaticha dadhabsiisan karoora baasaa buluun ni beekama. Impaaratti keessatti murni biltsiginnaa eegumsa gochuu dhabuun dhibee maarbargi vaayirasii babal'achaa jiraachuu ogeessonni fayyaa himan jalqinnaa sabaa dabalata qaba. Murni biltsiginnaa kan abbaa irree Abiy Ahmediin durfamu kan danda'an goomalee dhimmi lammiilee
kan itti hin dhaga'amne empaayiratti keessatti lammiileef eegumsa gahaa gochuu dhabuun dhibeen Marburg vaayirasii daran babal'achaa jiraachuu sadaasa 30/2025 ogeessonni fayyaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan naannoo uummattoota kibbaa godina Aarii magaalaa Jinkaatti torbanoota darbe dhibeen Marburg vaayirasii argamuun namoota 2 battalatti ajjeesuun ogeessonni fayyaa humna isaanii ol ta'uun miidiyaalee garaagaraa gabaasuu hordofee murni biltsiginnaa maaliif gabaastan jechuun ogeessa fayyaa hospitaala Jinkaatti wal'aansa gochaa ture hojii irraa ari'uun qabanii akka hidhan ni beekama. Haaluma kanaan gareen biltsiginnaa lubbuu lammiilee empaayirattiif bakka kennuu dhiisuun maalna dhibdeen guutame galii turizimii lammiilee biyya alaa fi keessaa irraa argachuuf jecha lubbuu ilma namaa maallaqa caalchifachuun yoo xiqqaate hanga ammaatti namoonni 8 du'uu isaanii ministeerri fayyaa empaayiratti Dr. Maqdas Dhaabaa gabaasuun ammas dhibeen kun gara magaalaa fi naannolee adda addaatti murni biltsiginnaa eegumsa gahaa lammiileef taasisuu dhabuun mallattooleen dhibichaa daran babal'achaa akka jiru ogeessonni fayyaa ONM'if eeraniiru. Dhibeen kun tuttuqqii fi hafuuran kan darbu yoo ta'u murni abbaa irree biltsiginnaa akka hin babal'anneef xiyyeeffannoo lammiileef laachaa akka hin jirre ogeessonni fayyaa qeeqaniiru. Godina Boonnoo Beddellee Aanaa Cawwaaqaatti maqaa gibiraa fi kaffaltiiwwan birootiin saamichi jabaachuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf Jaal Heeran Gameessa. Godina Boonnoo Beddellee Aanaa Cawwaaqaa gandoota garaagaraa keessatti murni saamicha irratti bobba'ee argamu biltsiginnaan maqaa kaffaltii gosa hedduu tarreessuun uummata saamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanaa Cawwaaqaa gandoota 28 of keessatti kan qabdu oggaa taatu irra deddeebiin rakkooleen karaa waraana sirnichaan irratti hammaachuu himatu. Biltsiginnaan uummata Oromoo ba'aa ulfaataa irratti fe'anii ba'aaf gola danqaa kan jiran oggaa ta'u gandoota aanichaa mara keessatti kaffaltii gibiraa baatiilee 2 harkaa fuudhuu cimsuun tibbanas tokkoon jiraatota dirqamsiisuun qarshii 5,000 kaffalchiisaa jiru. Kana malees maqaa kaffaltii inshuraansii fayyaan qarshii 3,000 harkaa fuudhaa kan jiran oggaa ta'u harka qalleeyyiin hojiiwwan guyyaatti bobba'anii ilmaan isaanii jiraachifatan rakkoo jabaaf saaxilamanii akka jiranis dubbatu. Rakkoo hidda jabeeffachuun uummata kokkee qabee jiru kanattis furmaata kaa'urra sirni balfamaan PP namoota waan gaafataman dhiyeessuuf ga'umsa itti hin qabnes ilaalcha siyaasaa yakkanii mana hidhaatti guuraa jiru. Mormiin deeggarsa gamtaa Awurooppaa harkifachuu isaatiin wal qabatee qonnaan bultoonni Giriik poolisii waliin walitti bu'an. Jaal Irbuu Dhugaa dabalata qabdi. Qonnaan bultoonni Giriik kaffaltiin deeggarsa gamtaa Awurooppaa harkifachuu isaatiin mormii naannolee giddugaleessaa fi kaabaa keessatti geggeeffame irratti poolisii waliin walitti bu'aniiru. Qonnaan bultoonni kunneen daandii biyyoolessaa Ateenaa Tasaloonikii naannoo magaalaa giddugaleessaa Laarisaatti argamu cufuuf tiraaktorota 100 lakkaa'aman yeroo fidanii turanitti poolisiin gaazii imimaanessu fayyadameera. Qondaaltonni namoota 3 to'annaa jala oolchaniiru jedha poolisiin. Garuu qonnaan bultoonni mormii dabalataa 7 dhufuuf karoorfame dura daandii guddaa cufuu danda'aniiru. Hanga mootummaan furmaata kennuttis as turra jechuun miseensi waldaa hojjetoota qonnaa biyya keessaa Koostaas Tizeelaas gaazixeessitootaaf ibsaniiru. Kaffaltiin harkifachuu kun kan mul'ate qonnaan bultoonni tokko deeggarsa qonnaa gamtaa Awurooppaa argachuuf abbummaa lafaa fi beeyladaa fakkeessanii hojjetan jedhaman irratti qorannoon geggeeffamaa jira. Qondaaltonni Giriik akka jedhanitti gowwoomsitoonni kun deeggarsa imaammata qonnaa waliigalaa yookaan Common Agricultural Policy jedhamuuf himannaa sobaa yuuroo miliyoona 30 ol yookaan doolaara miliyoona 35 ta'uu dhiyeessan. Itti aanaan ministeera misoomaa baadiyyaa fi nyaataa Kiristoos Keelaas dilbata darbe tamsaasa uummataa ERT'tti akka himanitti qorannoon himannaa sobaa ammallee itti fufee waan jiruuf qonnaan bultoonni deeggarsa gamtaa Awurooppaa hir'ate argataniiru jedhan. Itti dabaluudhaanis sadarkaa kanatti yuuroo miliyoona 100 yookaan doolaara miliyoona 116 gadi argataniiru jedhan. Iyyannoo booda warri maallaqa argachuuf mirga qaban ni argatu jechuu isaanii Aljaziiraan gabaaseera.